digdamii sagal bara 2015 bahiin sagalee kenname seera cabsee ture jedhamuudhaan marsaa lammataa har'a gaggeeffame. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa yaada isaanii akka kennaniif kagaafate Yuunivarsiitii Walaayittaa Sooddoo keessatti barsiisaa seeraa gorsaa fi abukaatoo ta'an Piroofeesar Nabiyyuu Maarqos akka jedhanitti keessaa filachuuf wanni dhiyaate ifa kan hin taanee fi warra sagalee kennu birattis hubannoo kadhabsiise ta'uu dubbatan. Fakkeenyaaf kanneen biroo waliin hin gurmaa'u ka jedhu sagalee caalmaa yoo argates qofaa koo gurmaa'uun barbaada ka jedhu waan hin jirreef jecha murtii uummataa marsaa biroof karaa kabanuudha jedhan. Filannoo amajjii 29 bara 2015 gaggeeffameen bahiin sagalee argame naannoo harka caalaan bulchiisa naannoo Itoophiyaa kibbaa hundeessuu ka jedhu ka deeggara yoo ta'u sagalee Walaayittaatti kenname seera ka cabse ture jechuudhaan boordiin filannoo bahii filmaatichaa quusaa Yoonaataan Zabdiyoos gabaasee jira. Magaalaan daangaa Yuugaandaa kan gadda guddaa keessa jirtu haleellaa gara jabina riphxee loltoota leellistummaan shakkamaniin mana barumsaa tokko irratti raawwatameen namoonni du'an 42 dilbata kaleessaa awwaaluu eegaltee jirti. Irra hedduun isaanii barattoota yoo ta'an humnootiin nageenyaa immoo daangaa Koongoo bahaa kan hokkaraan raafamtu keessatti to'annaa cimaa taasisaa jiru. Haleellaa jimaata galgala barattoonni 38 itti ajjeefamanii namoonni 8 madaa'an keessaa tokko halkanuma tokkotti du'u kantiibaan magaalaa Ponduwee Luubiraa himanii jiru. Kana malees barattoota 38 kanaan alattis waardiyyaan mana barumsichaa fi lammiilee nagaa yookaan siviilonni 3 ta'uun ibsameera. Yoo xiqqaate isaan keessaa 2 miseensota maatii tokko ka ta'an dilbata kaleessaa awwaalaman. Aangoonni Ugaandaa yoo xiqqaate barattoonni 6 butamanii akka namoota fe'umsa baataniitti gara Koongoo keessaatti deebi'aniiru jedhanii amanu. Miseensi paarlaamaa naannoo sanaa Atkins Kaawutsaabe namoonni qalbiin isaanii miidhamee akkasumas miiraan dhiigaa jiru jedhan. Barreessaa dureen tokkummaa mootummoota Antooniyoo Guterres ibsa baasaniin haleellaa kana balaaleffachuudhaan barbaachisummaan tattaaffii waloo karaa tumsa naannoo cimsuu dabalatee nageenya dhabuu daangaa Koongoo fi Ugaandaa gidduu jiru furuuf akkasumas nagaa waaraa naannoo sanatti deebisuun barbaachisaa ta'uu hubachiisan. Hoogganaan imaammata alaa gamtaa Awurooppaa Joosef Booreel dilbata darbee lammiilee Sudaan wal waraanaa jiran eessanii gamasitti baqatan deeggaruudhaaf dhama'aa jiru mootummaa Masrii gargaaruuf dilbata kaleessaa yuuroo miliyoona 20 gara doolaara miliyoona 22 ramaduusaa beeksisaniiru. Booreel kana ka beeksisan ministeera dhimma alaa Masrii Saamee Shukrii waliin ibsa gaazexeessotaaf waloon kennanitti ture. Walakkeessa baatee eebilaa keessa lolli Sudaan eegalame as lammiilee Sudaan 200 ol simachuu ishee dhaabbatee godaantota akka tokkummaa mootummootaa beeksisee jira. Torban darbe dooniin Andaara galaana Giriikii irratti dhidhimtee namoota 79 galaafatte kanneen biroo hedduun achi buuteen dhabamuu sababaa ta'e mudatee booda dhimma godaansaa irratti Booreel ibsa kennanii jiran. Hoogganaan fonqolcha mootummaatiin aangoo qabatan akka jedhanitti wixineen haaraa biyyattii keessatti bara 2014tti filannoo haaraa gaggeessuuf karaa saaqa. Qeeqxoonni garuu kun yeroo aangoo dheeressuuf tooftaa harkifannaa ta'edha jechuun waaman. Gara waggaa 3 dura mootummaa karra galaanaa hin qabne maalii ka to'atan koloneel Asiim Goytaa lammiiwwan biyyattiif akka ibsanitti wixineen heeraa haaraa dhiyaate mootummaa seera kabachiisuu fi itti gaafatamummaa biyyattii fudhatu ijaaruuf dandeessisaa jedhan. Gareen taajjabdoota deemsa sagalee kennuu modeelee jedhaman akka jedhanitti walakkeessa guyyaa irratti filattoota ulaagaa guutan keessaa gara harka 21 qofaatu argame. Buufataalee sagalee itti kennan kurnootaan lakkaa'aman sababaa rakkoo nageenyaatiin cufamanii mirga namoonni sagaleef kennuuf qaban dhabsiisan jedhan. Deemsi sagalee kennuu kun kutaa Kidaal gama kibbaa guutummaa biyyattii keessatti hin gaggeeffamne. Hirmaannaan uummataa kutaa nuti keessa turre keessaa argame dhuguma guddaan turre. Sababiinsaas harka 21.57 yoo ilaalle dhiironni harka 68 fi dubartoonni harki 39 walumaa gala filattoota 469 keessaa sagalee kennuuf dhufan jechuudha jedhu hojjetaan buufata filannoo Baamaakoo keessaa tokko. Antony Blinken wiixata kana ibsa sabaa himaaleef kennaniin daawwannaa isaanii alanaa Beejingitti taasisaniin dhimma walitti dhufeenya Chaayinaa fi Yuunaayitid Isteetsi irratti pirezidaantii Chaayinaa Xi Jinping waliin mari'achuu isaanii himaniiru. We are clear-eyed about the challenges posed by the PRC. The United States will advance a vision for the future that we share with so many others. Dhiibbaa Riippaabilika Uummata Chaayinaan irratti kaa'ame nuyi ejjennoo ifa ta'e qabna. Yuunaayitid Isteetsi gara fuulduraatti ilaalti. Bilisa, iftoomina, tasgabbii fi badhaadhina biyyootaa irratti kan hundaa'e akka addunyaatti nagaa irratti kan hundaa'e waggootaaf kan ture. Kana irratti bifa taasisuuf hojii dippiloomaasii jalqabne Chaayinaa dabalachuun
Ministeerri haajaa alaa Yuunaayitid Isteets Antanii Bilinkan osoo pirezidaantii Chaayinaa waliin hin mari'atiin dura gorsaa imaammata alaa Chaayinaa Waang Yi waliin marii taasisaniiru. Dubbii himaa ministeera haajaa alaa Yuunaayitid Isteets Maatiyoo Miilar ibsa kennaniin hooggantoonni biyyoota lamaanii dhimma waloo biyyoota lamaanii irrattii fi dhimmoota addunyaa irratti mari'achuu fi carraawwan waliin hojjetan irratti hubannoo irra ga'aniiru jalan. Ministeerri haajaa alaa Chaayinaa gama isaan ibsa baaseen mariin Bilinkanii fi Waang gidduutti taasifame hariiroo Chaayinaa fi Yuunaayitid Isteetsiif yeroo murteessaadha jedhe kun jalqabbii gaariidhas jedheera. Weerarri dhibee kooleraa ammas naannoo Oromiyaa godina Booranaaf Gujii keessatti mul'ataa akka jiru biiroon fayyaa Oromiyaa akeekkachiisee jira. Obbo Gammachuu Shuumii biiroo fayyaa Oromiyaatti daayireektoreetii hooggansaa balaa tasaa hawaasaa VOA'f ibsa kennaniin dhibeen kun erga hagayya darbee as naannoo Oromiyaatti namoota 81 ajjeesu kanneen 6,000 ol ta'an dhukkubichaan qabamuu dubbatan. Amma dhibeen kooleraa kun buqqaatota Dubulluq dabalatee godinicha keessaa aanota kana keessatti mul'achuu aangawoonni ibsanii jiran. Biiroon eegumsa fayyaa naannoo Oromiyaa rakkoon nageenyaaf dhibeen hongee akka dhibeen kooleraa hin to'atamne taasisee jedhan. Galmoo Daawit dabalata qaba. Dhibeen kooleraa amma godinaalee Booranaa fi Gujiitti jiraattota hubaa jira. Keessumaa godinaalee Booranaa aanaa Dubluq buufata buqqaatotaa keessatti dhibeechi lafaa akka mul'ataa jiru. Obbo Deebanoo Saaraa aangawaan waajjira buusa gonfaa Dubluq VOA'f dubbatanii jiran. Yeroo ammaa kana immoo roobni roobee uummati baay'ee walitti quphubatee bishaan haroon garagaraa guutee waan jiruuf dhibeen kooleraa jedhamu kun amma ka'ee mul'achaa jira. Dhibeen kun ammoo akka aanaa keenyatti nama gara 40 ga'uu irratti mul'atee jira. Keessattuu buufata Dubluq iddoo magaalaa Dubluqii sentarii aanaa irratti buqqaan baay'ata. Gara maatiin kun 28 olii jiraata. Kan keessatti ammoo dhibeen kooleraa kun gara nama magaala dabalatee nama 25. Isaan kan irraa hafan ammoo 15 gandoota garagaraa irratti kan mul'atan ta'uu isaati. Dhibeen kun daa'immanii fi jaarsolee irratti mul'ataa jira kan jedhan obbo Deebanoon erga namoota irratti mul'achuu jalqabee ji'a tokko ol ta'ullee dubbatanii jiran. Ogeeyyiin fayyaa namoota kanaaf yaala barbaachisu kennaa jiraatanus namoonni kun hanqina midhaan nyaataa warra qabu waan ta'aniif ammallee dhibicha guutummaatti to'achuun rakkoo ta'uu aangawaan kun dubbatanii jiran. Dhibeen kooleraa naannoo Oromiyaatti ji'oota 9 ol lakkoofsise kun ammas naannolee hongee kanatti jabaataa jiraachuus biiroon fayyaa Oromiyaa beeksisee jira. Obbo Gammachuu Shuumii biiroo fayyaa Oromiyaatti daayireektoreetii hooggansa balaa tasaa fayyaa hawaasaa fi qorannoo fayyaati. Yeroo ammaa kana keessattuu godina Booranaa keessatti aanaalee 6-7 ta'an keessatti weerarri kun kan mul'ateetudha kan jiru. Fakkeenyaaf facaatisa kan laalu yoo ta'e aanaa Taltallee fudhachuu dandeenya. Mi'oo Dirree Moyyaalee akkasumas kanaan duras darbee kan itti mul'atu kan naannoo Dublee kan fudhannu yoo ta'u akkuma jedhamee shakkamtoonni adda bahaniiru jechuudha. Keessattuu naannoo buqqaatonni jiran naannoo magaalaa Dublee keessatti namoonni walitti qabu shakkamtoonni mul'ataniiru. Haa ta'uti garuu qorannoo laaboraatoorii kan gamma mirkaneessuu dandeenya ardiitii kan jedhamu jechuudha. Ardiitii jechuun maa inni tajaajila qorannoo ariifachiisaa battalatti jechuudha. Isaanii kan mirkaneessuu dandeenya. Kanaaf shakkamtoota inni irra fudhachuu hin dandeenyu. Kanaaf akka waliigalaatti garuu namoota shakkaman kana tajaajila wallaansaa akka argatanidha gochaa kan jiru. Akkasumas hojiilee ittisaaf to'annoo kanneen biroos hubannoo uumuu qulqullina dhuunfaa fi naannoo isaanii akka eegan gochuu faanas wal qabatee akkasumas tajaajila bishaan dhugaatii naannoo san jiru fooyyessuu faanas wal qabatee qaamolee garaagaraa waliin ta'uudhaan hawaasa buqqee iddoo kana jiruuf hojiilee bal'aa hojjechaatidha kan jirru. Kan Gujii kan fudhanne yoo ta'e Gujii gara aanaa 4 kan ta'anii kan akkasumas kan shakkamtoonnis keessaa gabaafamanis dabalatee gara aanaa 5 kan ta'u akkasumas Gujii Lixaas akkasuma kan fudhanne yoo ta'e gara aanaa 6 ta'u jechuudha. Gara aanaa 6 ta'u babal'achaatidha kan jiru jennee fudhachuu dandeenya. Biiroon fayyaa Oromiyaa ministeera fayyaa guula ta'uudhaan namootni kunneen yaala akka argatan hojjetaa jiraachuu garuu hanqinni dhiyeessaa keessumaa kan qorichaa jira erga jedhaniin booda sanas dhaabbilee namoomaa akka UNICEF irraa argachuudhaaf itti jirraa jedhanii jiran obbo Gammachuun. Aanaalee amma baay'ee isaanii kan hanga ammaatti dhibee kanaan miidhaman kan fudhanne yoo ta'e baay'een isaanii kan rakkoo hongee fi gogiinsa wajjin wal qabate akkasumas rakkoo nageenya wajjin wal qabate kan aanaalee qabanidha jechuudha. Sababoota rakkoo nageenya faana wal qabatee jiru akkasumas gogiinsi yeroo dheeraa qunname kana faanas wal qabate akkasumas saaxilamummaa wisa bishaan dhugaatii qulqullina bishaan dhugaatii hubannoo hawaasa kana faanas wal qabatee bakkoolee garaagaraa turan akkasumas sochii hawaasni iddoo gara iddoo biraa socho'uu faanas wal qabatee dhibee kana akkaataa barbaadamu yeroo jedhamu keessatti to'achuun kan hin danda'amnedha jechuudha. Weerarri dhibee kana dabalataan godinaalee akka Shawaa Bahaa,
Baalee Lameenii fi Arsii Lixaa keessa jiru guutummaan kan to'annoo jala oole mitii kan jedhan obbo Gammachuun ammas dhibee kana to'achuu fi mala dha'aa jirraa jedhanii jiran. Akka biiroon fayyaa Oromiyaa jedhutti dhibeen koleeraa hagayya darbee kaasee naannoo Oromiyaa bakka garaagaraatti mul'ataa jiru kun haga yoonaa lubbuu namoota 81 galaafatee jira. Gabatti walaboomaniiru garuu garboonni kutaa Teeksaas keessa jiraatan hedduun hanga waraanni gamas ga'utti gabrummaa keessa turan. Ayyaanichi sadarkaa biyyoolessaatti ennaa kabajamu uummata Gaalvestan keessaa dantaa addaa qaba. Kanarratti gabaasa Greek Flaakas erge qophii har'aaf qindeesseera kunooti. Ayyaanni walabummaa Juuntiins jedhamu kun Gaalvestan Teeksaas keessatti kabajamuu ka jalqabe guyyaan ayyaanichaa inni sirnaa ituun jalqabamin guyyoota hedduu dura bashannan hiriiraawwaniif konsertii qopheessuudhaan kabajama ture. Ayyaanni kun kabajamuun aadaa warra gurraachaaf walumaa gala duudhaaf aadaasaaf gumaacha guddaa qaba. Hiikni isaa garuu seenaan kun maali isa jedhurraa ka madde ta'uu qindeessaan sagantichaa Saam Kooliins ibsaniiru. Magaalaa Gaalvestan keessatti suuraan Keenyan kaarameetira 460 irratti hojjetame Jeneraal Goordon Graanger loltoota isaanii irra caalaan gurraachota ta'an akkasumas namoota gabrummaa jalaa walabooman kabajaan yaadachuuf hojjetame. There were only about 1,200, a little over 1,000 enslaved people on the island. But after Juneteenth, the message spread from the island. Odola sanarratti namoonni garboomfaman gara 1,200 ga'u turan. Garuu waxabajji 19 booda ergaan isaa odalittii irraa bakka birootti babal'ate. Garboonni 1,200 ta'anii fi garboonni nuusa miiliyoonaa ta'an kanneen Teeksaas keessa turan seenaa afaaniin dubbatamu kan as Gaalvestan keessatti ta'e seenaa jiraataa akka ta'u godhaniiru. Ayyaanni Juuntiins jedhamu kan har'a kabajamu kun lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa hedduudhaaf hidhata miira gadi fagoo qaba. Garuu namoonni adiin tokko tokko akkasumas kanneen akka Roonii Hool Baayitaawun Teeksaas irraa ta'an illee ni deggaru. Rooniin akka jedhanitti akkan yaadutti kun uummata gurraachaa qofaaf jalqabame amma garuu guddataa adeeme. Isinoo ni ayyaaneffattuu gaaffii jedhu eeyyee jedhan Rooniin. Ayyaaneffannaa Juuntiinsi caalaa namoonni sanyii hundaa qaban baay'een dhuma torbanii qarqara galaana odola Teeksaas irratti argamu. Garuu jiraattonnii fi daawwattoonni tokko tokko agarsiisa Juuntiinsitti buhaaraa jiran. Gadamujjii waraanaa Yuunaayitid Isteetsi ka ta'an Taawaan Paarsans Luwiziyaanaa irraa Juuntiinsiin kabajuuf dhufan. Well, it's important to remember what has happened, but don't let ourselves be defined.